afaan keenyaatiin garuu garaagarummaa qaba. Harka kennachuu jechuun lolarratu jiraanii harka kennachuu mo'amuu jechuudha. Kooluu galuun immoo akkuma beennugaa biyya jiraatan sana keessa namni sababa adda addaatiin biyya sana keessatti jireenyaan, siyaasaan, hawaasaan waa meeqaan yeroo jiraachuu dadhabu biyya isaatii bahee biyya ormaatti kooluu gala. Kana gara jireenya afuuraa keenyaatti yoo finne nuti har'aa warri iddoo kanatti argamnu mootummaa biyya lafaa keessaatii gara mootummaa waaqayyootti kooluu gallee jirra. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Nuyi warra kooluu galee jira. Mootii isa nama balleessu, mootii isa nama gidirsu, mootii isa waa meeqa nama godhu jalaatii harka waaqayyoo keessa gallee jirra. Inni kun waanuma gaaffii qabu miti. Haa ta'u malee garuu mootii dhuma itti harka kennanne kana wajjin yeroo baay'ee wal lolla. Biyyuma mootii galle kana wajjin yeroo hundumaa wal lolla. Harkan kennanne sadarkaa harka kennanne rangeenya yeroo tokko jireenya keenya yeroo ilaallu. Mootummaa biyya lafaa keessaa gara mootummaa waaqayyoo yeroo nuti seera isa biyya lafaa sana fudhannee mootummaa waaqayyootti keessatti shaakaluu hin dandeenyu nuuf hin ayyamamu. Namni biyya Itoophiyaa irraa kooluu gale biyya Jarman kanatti wanta biyya Itoophiyaatti godhu sana hundumaa biyya kana keessatti nan godha yoo jedhe seerri isaan ayyamuuf. Waanuma salphaa fudhannee waanuma qulqullinaa fudhanne fakkeenyaaf ituma muuzii nyaataa deemnu tiishuudhumatti fayyadamne kana maal kana karaarra firfirsaa deemna yoo ta'e rakkina guddaadha biyya kanatti. Biyya keenyatti garuu beekamaadha namni abbaa kanaa namaan jedhu iyyuu hin jiru. Nuyi sigaa iddii gara waaqayyoo kanatti kooluu gallee maaliif mootii itti harka kennanne kana wajjin yeroo hundumaa wal lolaalaata. Kana irratti hundaa'ee hamma ayyaanni waaqayyoo na gargaaretti akkamittiin mootii isatti baqanne kanatti harka keenya kennannee wajjin adeemna kan jedhu irratti waa gabaabseetanii waliin ilaalla. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa asirratti waa'ee kooluu galuu mitigaa kanan dubbadhu waa'ee harka kennachuuti. Sababni isaas egaa harka kennachuu jechuun ani hin mo'amu jechuudha. Amma loluma biyya lafaa kanarratti yoo fudhattanii namichi inni kooluu kennachuu qabu kooluu kennachuu dhiises namichi lola irratti harka kennachuu baates harka kennachuu baannaan jireenyi isaa hin gabaabbata jiraachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko amma fakkeenyaaf uuma biyya keenya fudhannee lola irra jiru amma namoonni baay'een yeroo tokko yerootti harka kennatan agarsiisu. Gidduuma kanallee jarri sun garuutu harka kennachuu didanii yeroo hundumaa lola isaaniitti fufaniiru ta'ee achitti du'uun isaanii nafu jechaadha. Maaliif sababni isaa mo'ameera. Humna hin qabane jechaadha kana booddee lolu. Nuyis mana waaqayyoo keessa dhufnee yeroo baay'ee hin lolla waaqayyoo wajjin wal lolla. Karoora waaqayyoo nuuf laate, karaa waaqayyoo nuuf laate, iddoo waaqayyoo nuuf laate taa'uurra yeroo baay'ee kan ofii keenyaaf filanna. Lakki isaati naaf goote, isaati naaf karoorfatte, isaati naaf abbalte naaf hin ta'u, isa kan kootu caala jenna. Garuu kan waaqayyoo nuuf caalu hin jiru obbolootaan kun. Kanaaf egaa akkam haa goonu ree? Yeroo tokko immoo namni tokko lolarra yeroo jiraatu harka kennachuu akka gadaantummaatti kan itti dhaga'amu jira. Seeruma biyya lafaa keessatti sanyiin keenya harka kennannee beeknu jedhanii warri dubbatan jiru. Namni tokko akkas jedha ture ji'oota lamaan kana dura sanyii koo hamma sanyii torbaatti yeroo lakkaa'u kan harka kennatee beeku hin jiru jedha. Hafuura tullummaa jechaadha. Kan nama gaddisiisu garuu namichi mutiin akkas jedhe kun immoo yeroo itti booji'amee TV irratti argamu argitu. Argitanii sagalee waaqayyoo maal jedhaa uftuulummaa dura maaltu dhufaa kufaatii dura maaltu dhufaa kufaatii dura uftuulummaatu dhufaa jedha. Yeroo tokko gaa harka kennachuun gad of deebisuu barbaachisaa jechaadha obbolootaan kun. Waaqayyoos uftuulummaadhaan morma. Gad of deebisaa jedha. Waaqayyo fuulduratti gad of deebisaa inni yeroo isaatti akka ulsin qabutti jedha Phexros duraa boqonnaa 5:6 yoo ilaalu harka waaqayyo jalatti gad of deebisuu caalaa
wanti bu'aa namaaf baasu hin jiru. Sababni isaas Waaqayyo waa'ee keenya beeka waan ta'eef. Maal jedha waa'ee of tuulummaa sagalee Waaqayyooti? Inni ayyaana isaa caalu immoo ni kenna. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo warra kooranii ol of qabanii ni morma. Warra gad of deebisanii fi garuu ayyaana ni kenna ni jedha. Yaaqoobii boqonnaa 4:6 amma 7 yoo fudhanne Waaqayyo warra kooranii ol of qabanii ni morma. Warra gad of deebisanii fi garuu ayyaana isaa ni kenna jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo warra kooranii ol of qabanii ni morma. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana isaa ni kenna jedha. Sababni isaas Waaqayyo biraa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana yeroo dhufu Waaqa ta'eetu jiruuti gad of deebiseetii dhufu. Kanaaf inni gad of deebisee dhufe kun immoo ijoolleen isaas warri isa duukaa bu'anis fakkaattii ilma isaa akka ta'an barbaada. Sababni isaas egaa seexaanni ergamaa Waaqayyoo isa jaallatamaa ture buloottan kan biyya lafaatti gadi si'olitti gadi isa darbachiisee of tuulummaa isaatiin aboosaa Waaqayyoorraa ol godhee waan of ilaaleetiif. Of tuulummaan kun egaa yeroo baay'eetii waan Waaqayyo namaan jedhu waan Waaqayyo namaaf karoorse sana ishi jedhanii duukaa bu'uu dhiisuun of tuulummaadha. Kan Waaqayyo karaan kee isa kanarra yoo adeemte si wayyatu inni naan jedhu lakki ani immoo asirra naa wayyaa kanatti jette gaarii miti jechuun of tuulummaadha kun. Waaqayyo garuu akkasiitiin hin morma jedha. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana isaanii kenna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ayyaanni Waaqayyoo biloottan kun salphaan seenaa. Namni Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo yeroo namarraatii ka'u namni qullaa ta'a. Namootuma sakaleessa guddaadha jabaadha beekaadha jettanii ayyaana Waaqayyootiin deddeebi'aa ture. Gaafa ayyaana Waaqayyoo sarraa fuudhamee argitanii garuu nama namni illee galagalee hin laalle ta'a. Kanaaf garbichi Waaqayyo Daawiti ayyaana keenyarraa fudhatinidha. Kanaaf egaa ayyaanni Waaqayyoo namarra hin jiru taanaan hubannaa Waaqayyoo afurri Waaqayyoo nama keessa hin jiru taanaan yaa obboloottan koo namni yeroo hundumaa of tuulummaadhaan deddeebi'a mana Waaqayyoo keessas. Isuma biyya lafaa keessatti shaakale sana isuma biyya lafaatti itti dhimma ba'aa ture sana mana Waaqayyoo keessas deddeebi'a ittiin eegaara. Garuu yeroo akkas godhu namni Waaqayyo wajjin wal lolaa. Waaqayyo waa gargaaru. Yookiin immoo faayidaa Waaqayyoo nu boojisuu yoo laalle Waaqayyotti yeroo harka kennannu yookiin immoo uf boojisiisnu jechaadha. Kanan karoorfadhetu hin ta'ini karoora ati anaaf qabdu naafa ta'uu jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha kun jireenya amantootaa keessatti. Fedha koo utuu hin ta'ini fedhi kee naafaa ta'uu jechuudha Waaqayyoon. Harka kennachuu jechuun karaa koo utuu hin ta'ini karaa keerran adeemaa na gargaarii jechuudha. Sababni isaas yaa obboloottan koo karaan Waaqayyoo mudaan qabu. Karoora Waaqayyoo nuuf qabu mudaan qabu. Fedha Waaqayyoo nuuf qabus mudaan qabu kan keenya baay'ee. Waanuma gaarii nutti fakkaatutu obboloottan koo si'ooliin nu buusa. Waanuma gaarii nutti fakkaatutu obboloottan koo karaa Waaqayyoorraa nu kaachisa. Eeyyee wantoonni calaqqisan baay'een isaanii namoota baay'ee karaa Waaqayyoorraatii butanii deemaniiru. Itti kana ta'ee gaamee akkamittiin Gooftaa kanatti harka kennamna laata? Kan jedhu qabxii muraasa irratti immoo waliin ilaalla. Inni jalqabaati gaa meeshaan guddaan ittiin Waaqayyoon boojisiisnu gaa kadhannaa walirraa hin cinneen Waaqayyo fuuldura deddeebi'uudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akkas jedha Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5:17 irratti
kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dammaqaa kadhadhaa jedha. Dammaqaa. Namni dammaquu kan danda'u yeroo hundumaa neetwoorkiin inni fi Waaqayyo gidduu jiru yeroo sirriitti hojjetu duwwaadha. Kaleessa kadhadheera har'a kadhannaa nan barbaachisu jechuun dandeenya. Waaqayyoon yeroo hundumaa kadhachuuni ituu walirraan kutin Waaqayyoon kadhachuuni mallattoo harka kennachuuti. Kanaaf walirraatii ituun kunuutiin kadhachuun kun faayidaa maalii akka qabumee haa ilaallu tokko tokkoon. Yeroo hundumaa kadhachuun ilaalcha namaan geddara obboloottan kun. Yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin yeroo hundumaa yeroo jennu kaasirratti obboloottan kun siniif galaa yeroo hundumaa karaa deemnu hundumaatti gungumaa deemna jechuu koo miti. Kun ifaadha. Haa ta'u malee waan hundumaa yeroo hundumaa karaa keenya Waaqayyo irratti kennannee galgalammoo yeroo deebinu immoo isa nagaan nu oolche sana wajjin immoo haasa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuukooti malee. Isa kana walirraa ituun kutiin kadhachuun gidduutti yookiin torbeedhuma iddoo kanatti dhufnee kadhanna taanaan innis rakkinaan qaba. Maaliifii gaappiin jira jechaadha torbee tokko guutuu karaa uma ofii keenya deddeebi'aa turre jechaadha. Qajeelfama Waaqayyo biraan fudhannee jechaadha. Yaa obboloottan kun akka warra Waaqayyoon hin qabneetti akka warra Waaqayyoon hin beekneetti deddeebi'uu hin dandeenyu. Sababni isaas already biyya keenya geddaranneerra waan ta'eef. Ilaalcha namaa geddara. Waa'ee biyya lafaa kana ilaalcha nuyi qabnu ilaalcha warra kaanii irraati adda ta'a jecha. Qolaasiyaas boqonnaa 3:2 irratti maal jedhaa? Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jiruttidha malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa. Wanta nu ittiin warra Waaqayyoon qabne irraa adda baanu inni tokko isa kana. Yeroo baay'ee waa'uma biyya lafaa kanaa odeessina taanaan waa'ee uf agarsiisuu, waa'ee uf beeksisuu, waa'ee eenyummaa koo mul'isuuf hin deema taanaan inni kun mootummaa Waaqayyootti warra kooluu galanii wajjiniin ala deemu. Akkuma seera mootichaa itti harka kennatanii sanatti deddeebi'u. Mana Waaqayyoo keessa deddeebi'aa maalan nyaadha, maalan dhuga, maalan uffadha, bara gira akkaman ta'a, nuu badeeraa, nuu cabeera jedhanii deddeebina taanaan nuyi ammayyuu Waaqayyoo wajjin hin jirru. Qalbii jijjiirrannee gara Waaqayyootti deebinu jecha. Kana ilaalchi keenya adda. Wanta nu ilaallu hundumtuu ija Waaqayyootiin ilaalla. Roomee boqonnaa 8:28 hundumti keenya beekna. Maal jedha? Waaqayyoon kan jaallatan akka fedha isaattis kan deddeebi'an wanti gaariin Waaqayyo karaa hundumaa gargaaree maal godha? Gara gaariitti isaan baasa. Har'a rakkinni tokko yoo nutti quunname ani badeeragaa ani lafarraan jiru jechuu hin dandeenyu. Waaqayyo wanta jireenya koo keessatti hojjetu jira jennee akka kanatti fudhachuu qabna. Sababni isaas har'a yoo rakkanne, har'a yoo dhukkubsanne, har'a yoo gatamne Waaqayyo biraa garuu iddoo guddaa qabna malee isa nu balleessuu miti. Akka kanatti ilaaluu jechuudha ilaalcha geddarachuu jechuudha. Wanta jireenya keenyatti dhufu, wanta guyyaatti jireenya keenya keessatti deddeebi'u arginu kana akka ija Waaqayyootiin ilaaluu jechuudha. Yeroo hundumaa jireenya abdii kutannaatiin deddeebi'uutu hin ta'in maaliif akkas na goote tun ta'in yaa Waaqayyo ati as keessatti maal na barsiisuu barbaadde? Yookiin immoo yaa Waaqayyo ati as keessatti maal jireenya koo keessaatii buqqisuu barbaadde? Aramaan wayii jireenya koo keessa jira jechaadha. Tarii Waaqayyo immoo hammam isa wajjin akka dhaabbadhus na qoruu danda'a. Sababiin isaas Waaqayyo amantiitiin nama qorataana waan ta'eef. Waaqayyo Abrahaamiin dhaqii ilma kee tokkicha isa waggaa bara dheeraa abdii kutate waggaa 100 irratti dhalate sana dhaqiitii aarsaa godhiinaaf kaffali jedhe. Hammam ulfaata obboloottan. Garuu dhuguma Waaqayyo ilma Abrahaamiin aarsaa godhee fudhachuuf utuu hin ta'in amantiin Abrahaam kun hammam akka jabaa ta'e ilaaluudhaaf. Nuun immoo qormaan nama naga'u nurraan ka'u obboloota. Waamma xiqqoodha.
waanuma xixiqqoo. Kanaaf ilaalcha keenya yoo buloottan koo isa biyya lafaa keessatti shaakalaa ture sanarraa kaafnee gara mootummaa Waaqayyoo kana keessatti yoo finnu Waaqayyo na balleessuuf miti, na adabuufis miti, Waaqayyo kana keessaan ulfina isaa hojjechuuf waan tokko hojjechuuf jennee ilaalcha akkasiitiin haa fudhannu malee. Kanaaf egaa yeroo hundumaa Waaqayyoo fuulduratti walirraan kutiin kadhachuun ilaalcha namaa hin geddaraa jechaadha. Inni lammataa immoo ija keenya biyya lafaa kanarraa kaafnee uumaa keenyarraa akka kaannu godhaa jechaadha. Sila akkuma jedhe ilaalcha gaalaa isuma sana wajjin walitti dhufa badaa garaagarummaan qabu. Ilaalcha jechuun haalota nu quunnamaniif akkati nuti ofitti simannu jechaadha. Anarra badeera, ani baranan bahu, anoo cabeera, anoo kufeera jenna taanaan obboloottan koo akkuma sana taana. Akkasii miti nuyi akka kanatti hin deddeebinu. Nuyi warra mo'ichaan deddeebi'an. Sababni isaas isa mo'ee qabannee jirra. Isa mo'eetti maxxannee jirra. Ilaalchisa kana jechuudha. Ija keenya immoo yeroo hundumaa Waaqayyo irra kaa'achuu qabna obboloottan koo. Kan inni nu fayyadu innis. Inni lammata qabxii inni lammataa. Ija keenya biyya lafaa kanarraa kaafne uumaa keenyarraa yoo kaawwanne hin gufannu jechaadha. Hin gufannu. Haala kam keessatti iyyuu asirratti yeroo dubbadhu jireenyi kiristaanummaa salphaa miti. Deemsa. Kiristaanummaan ga'umsa miti obboloottan koo. Kiristaanummaan jireenya deemsaati. Deemsa kasii jechaadha amma jireenyi kiristaanummaa. Bu'aa baay'ee jira obboloottan koo. Tulluu isaa, tabba isaa, boqoqxoo isaa, maal isaatu jira. Deemsa kana keessatti yeroo hundumaa nutti gammadee, nutti tolee, nu guutee deddeebinaa miti. Haa ta'u malee ija keenya Waaqayyo uumaa keenya irraa kaafnee haalota naannoo keenyaa nu dhiphisan irra yeroo kaafnu liqimsamuu jalqabna jechaadha. Gaafa namni ija isaa Waaqayyo irraa kaase wanta naannoo isaa marsee jiru liqimsama. Bubbee naannoo isaatiin bubbisuutiin fudhatama jechaadha. Phexros beektumin yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin na abboominan deema bishaanicha irra deemuu jalqabee gaafa ija isaa irraa fudhatu liqimsamuutti ka'e. Kun yaa obboloottan koo waa'ee bishaanuma sanaa nutti odeessuu miti Waaqayyo irratti kan nu barreesse. Waaqayyo nu gargaaru ija keenya Waaqayyo irratti kaawwannee bara Waaqayyo nuuf kenne xumuruu akka dandeenyu, deemsa keenya xumuruu akka dandeenyu. Deemsa xumuruun gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu yommuu gaafa achi dhufu. Iddoo sanatti iddoon boqonnaa biyya lafaa kanarra boqonnaan hin jiru. Biyya boqonnaa hin qabne kana keessa immoo mo'ichaan darbuu kan dandeenyu ija keenya yeroo hundumaa uumicharra kaawwachuu kan dandeenyu. Inni kunis egaa uf boojisiisanii yookiin harka kennatanii yeroo hundumaa isa kadhachuudhaan. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 12:2 irratti Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isaarra ga'e humaatti utuu hin lakkaayin obsaan fannoo irratti du'uu ni danda'e. Ergasii gara mirga Waaqayyoo, gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'ee jira. Maal godhe? Ija isaa inni abbaa isaa irraatiin buqqifanne. Nuun immoo maal jedhaa? Isiniin ija keessan Yesuus irraa hin buqqisatinaa. Yesuus gidiraaf dhiphinni irra ga'eera biyya lafaa kanarratti. Garuu ija isaa abbaa isaa irraatii hin buqqifne. Sababni isaas gonfoo ulfinaa isaaf qophaa'e fageessee ilaalee jira waan ta'eef. Kunis yaa obboloottan koo rakkinaaf gidiraa dhiphina biyya lafaa kanarra yeroof nu qunnamtu ilaallee ija keenya Waaqayyo irraa yoo kaachisne fudhatamna, liqimfamna jechaadha. Waaqayyo nu gargaaru. Inni karaa kaan immoo yeroo hundumaa Waaqayyo wajjiniin kadhachuun, yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuun karaatti Waaqayyo wajjin wal qunnamnudha. Communication yookiin networkii dha jechaadha Waaqayyo wajjin.
yaa obboloottan koo neetwoorkiin masmarrii uniif waaqayyo gidduu jiru qulqulluu miti taanaan neetwoorkiin keenya hin dhaga'amu. Kun beekna warri biyyatti dawwallu amma bakka nu rakkisu firoota keenya dubbisuudhaaf. Sababni isaas neetwoorkiin isaa baay'ee rakkisaadha. Yookiin nutu isaan dhagaa yookiin isaantu nu dhagaa nu immoo isaan hin dhageenyu akka kana. Walitti dhufeenya nuyi waaqayyo uumaa keenya wajjin qabnu qulqulluu miti taanaan gidduusaa xuriin galeera taanaan yookiin cubbuun galeera taanaan waaqayyo yoo kadhanne iyyuu nu biraan ga'u jechaadha. Sagalee waaqayyoo jedha. Ijji waaqayyoos arguurraatii nafne gurri waaqayyoos dhaga'uu hin dadhabne garuu isiniif waaqayyo gidduu kan godhe maalidha? Cubbuu keessaani. Neetwoorkiin maal ta'eera jechaadha? Amma bilookii ta'eera jechaadha. Isa kan ammoo kan ittiin buqqifnu isa bilookii ta'e sana ammoo kan ittiin cabsinu already isa cabe sana sanuu ofii keenyaa ijaarre malee Kiristoos already fannoo irratti cabsee jira. Yeroo hundumaa kadhachuun qalbii jijjiirran of keessaa qaba waan ta'eef neetwoorkii sana qulqulluu ta'aa jira. Bilookii wanti godhuun jiru waaqayyo keenya wajjiniin isa inni nuun jedhu sin dhageenya isa nuyi jennu sin dhagaa jira. Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf yeroo hundumaa kadhachuun faayidaa akkasii qabaa jira. Sagalee waaqayyoo waa'ee kanaa Filiiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa Filiiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkas jedha. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Yaadda'uun hin jiru jechaadha. Sababni isaas yaaddoo keenya waaqayyo irra kaawwanne nuyi ba'aa keenya ofirraa kaawwanne jechaadha. Ba'aa keenya ofirraa kaawwanne. Sababni isaas warri ba'aan keessan isinitti ulfaate gara koo koottaa jedha. Ba'aa keessa wajjin koottaa jedha. Namoonni baay'een akkam godhee anoo nama cubbamaa anoo nama baay'ee balleesse akkamitti gara waaqayyoon dhaqanii namoonni sodaatan jiru. Araaraaf jaalala waaqayyoo beeku garuu waaqayyo ba'aaruma keessa wajjin koottaa. Namoonni tokko yeroo lallaban eenyummaadhuma keessa lafa kaa'aa koottaa jedhu lakki waaqayyo cubbuuyyuu baadhaa koottaa jedhee nuun eenyummaa keenya kan uumeetti buraranna maleeti eenyummaa keenya geddaruun hin dandeenyu. Yeroo darbee asitti isinitti meera fakkaata iddoo tokkotti magaalaa Finfinnee keessa fakkaata ijoollee afaan Amaaraan beekne dhaqanii waldaa Amaariffaa tokkotti gooftaa fudhatu. Amma gaa'isanii waa'ee gooftaa kana barachuuf Amaarinyaa dura barachuu qabdu jedhani. Akkasiin hojjetu isa kana miti mootummaa waaqayyoo keessaa miti. Kun mootummaa isa biyya lafaati malee mootummaa waaqayyoo kana keessa isuma namichi sun dhaga'uun itti lallaba gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu nama miti. Kanaaf yeroo hundumaa kadhachuun lamata inni kaan immoo iddootti karoora keenya waaqayyo duratti dhiyeeffanne mirkaneeffannu jechaadha. Akkuma sila jalqaba irratti dubbadhe waaqayyotti harka kennachuun jechuun karoora ati jette duwwaan naafa ta'udha. Kana jechuun immoo bolootaan ku harka keenya marannee teenya jechuu miti. Akka namaatti waaqayyo sammuu nuuf laateera yaadna. Yaa waaqayyoon akkas gochuun barbaade ati immoo maal jettaree jechuudha. Waaqayyo bolootaan koo afaan sabaasin nutti dubbatu. Waaqayyo kan inni nutti dubbatu sagalee isaatiin. Yeroo darbe waa'ee sagalee waaqayyoo yerootti dubbisachuu maal akka jedhu irratti sagalee waaqayyoo amma ayyaanni waaqayyoo na gargaaressi wajjin ilaallee turre. Har'a miraakilii mul'ata abjuu arguun nu barbaachisu sagalee waaqayyoo dubbisuu nu barbaachisa. Har'a waaqayyo karoora koo mul'ataan yookiin abjuun yookiin waaliin naaf akka inni naa mirkaneessu eeguun qabu. Karoora wanta waaqayyo keessa koo kaa'e maal jedha sagalee waaqayyo fedhuma isaayyuu garaa namaa keessa kan kaa'u eenyudha waaqayyodha. Fedhuma isaayyuu waanuma tokko fedhu jechuudha. Garuu fedhi sun maali? Fedhi sun maal akka ta'e garuu
sagalee waaqayyooti madaallee ilaaluu qabna. Sagalee ulfina waaqayyooti wanta bu'u wanti sun. Kanaaf sagalee waaqayyoo beennee yeroo hundumaa waaqayyo wajjin yootti deddeebine waaqayyo fedha isaa nutti agarsiisa jecha. Utuu waaqayyo wajjin hin mari'atiin wanti nuyi goonu hundumtuu kisaaraa qaba. Yeroo hundumaa iddoo kanatti obboloota gosinitti dubbadha. Baay'ee keessa kootti waan hafeefi yeroo tokko Raajii Gabroolee karaa mana Obbo Nugusee fa'aa dhufanii akka dubbisan yeroo sana reefdumnaa biyya kana natti fakkaata kitaaba isaanii argee dubbiseera yeroo fidanii dhufanii Berliin kana. Kitaaba isaanii waan baay'ee dinqiidhaan guutuudha. Garuu hamma yoonaatti keessa kooti wanti bilbiluu waa'ee jecha tokkodha. Amma jedhanii raajiin kun fuudhuudhaaf jedheetanii harree kiraa fudhadheen nigdii deemee jedhan. Naatu karaa deemanii harreen sun hin duute. Harree ilaalaa harree ergisaati harree nama uumaa'uun qabanii. Na gaafa isheen duutu maali yaa waaqayyo maaf akkas na goote gaafan jedhuun yoomnaan mari'atte naan jedhe waaqayyo. Yaa obboloottan koo kana jechuun waaqayyo fuulduratti dhiyeessuu qabna jechaadha. Wanta xinnaas wanta guddaas yeroo tokko tokko wanti tuffanna wantoota tokko tokko lakki. Amma ani shooppii dhaqee qodaa bitadhee dhufuuf waaqayyotti karaa koo kennachuun qaba. Maal namni gowwaan kun jechuu dandeessu. Beeku wanta kana gidduutti wanta naquun namunaan. Wantas amma naannoo yeroo baay'ee wannuma tulluu ta'eef innee waaqayyo fuulduratti dhiyaanna. Haa ta'u malee jireenya waaqayyo fuulduratti inni tulluu ta'es inni baay'ee nuuf salphaa ta'es ija waaqayyo fuulduratti wal qixxeera waliin caalu. Kanaaf karoorri keenya waaqayyo fuulduratti dhiyeessuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo ta'uu dides maaliif ta'uu dide jennee sammuu ofirraa hin cirru, mataa ofirraa hin cirru, mataan dhukkubsannu jechuudha. Sababni isaas fedha waaqayyoo miti jechuudha. Ammas asirratti wanta nuyi hubachuu qabnu ijoollee waaqayyootti yeroo tokko tokko garuu waanuma waaqayyoo harka keenya qabee waan sana akkana hojjechiisu barbaanna akkasis miti. Waaqayyo yoo nuyi steepii tokko fudhanne inni immoo steepii 10 fudhachiisa. Isa kana gaa karoorichi waaqayyo biraati yeroo ta'u. Cal jennee uummatuma teenyu isa kana fedha waaqayyoo miti jennee ofii keenyaaf utuma waan tokko sokossini kun fedha waaqayyoo miti kana waaqayyoon barbaanne jennee harka marannee teenya taanaan isa kanas waaqayyoon barbaadu. Sababni isaas waaqayyo sammuu nuuf kenneera waan ta'eef ijoollee waaqayyoo moo warra hojiitti jabaatan warra ta'an akka ta'an malee akkasuma warra lawaa sa'anii akka ta'an fedha waaqayyoo miti. Waaqayyo nu gargaaru. Sababni isaas waaqayyo ijoolleen isaa yeroo jabaatan hin gammada, hin gargaara, harka qabas. Ijoollee waaqayyoo hojjettoota jajjaboodha malee hojjettoo lallaafoo miti. Sababni isaas waaqayyootu isaan gargaara hamma wanti sun ulfina waaqayyoof ta'etti. Waaqayyo nu gargaaru. Waa'ee karooraa kana akkas jedha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6tti garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu hubannaa ofii keetiitiin hirkatin karaa kee hundumaa isa yaadi innis daandii keessiif ni qajeelcha. Garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu waan baay'ee of keessaa qaba. Hubannaa ofii keetiitiin hirkatin jedha. Hubannaan keenya nu sooba obboloottan kun. Waaqayyo hubannaa keenaaf kenni jennee kan kadhachuu qabnu kanaaf. Yeroo tokko tokko waaqayyo karaa kanarra bahi yoo nuun jedhee nu immoo asii naa wayyaa isatti jedhee xinnoo gatii na kaffalchiisa yoo jennee hubannaa keenya irratti hirkanne jechaadha nu. Sagalee waaqayyoo garuu akkasatti hirkannu malee akka ofii keenyatti hirkannu barbaadu. Warra isa wajjin hirkatanii deddeebi'an akka ta'an waaqayyo nu gargaaru. Yeroo hundumaa kadhachuun keenyatu walirraan kutini akka yeroo hundumaa waaqayyo irratti hirkannu nu godha. Isa jalqaba irratti gaa karoorri keenya waaqayyo fuulduratti itti mirkaneeffannee achii booddee waaqayyo irratti hirkannee deddeebina jechaadha. Sababni isaas waaqayyo waan hundumaa qaba waan ta'eef. Maal jedhaa
Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 25 irratti isa garaansaa cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennuuf ati nagaa guutuudhaan ni eegda. Waaqayyo gooftaan kattaa yeroo hundumaa jiraatu waan ta'eef bara baraan isa amanadhaa jedha. Waaqayyo kattaa jabaa. Kanaaf namni Waaqayyo duratti hirkatu hin qaana'u obboloota ko. Anumatti hirkadhaa. Ituun kadhatiin Waaqayyotti hirkachuu hin dandeenyu jira. Uniif Waaqayyo gidduu gaaffiin uumameera taanaani Waaqayyo irratti hin hirkanne nuyi keenya irratti hirkanne jira. Jireenyi keenya Waaqayyo wajjin guyyuu guyyuutti walitti dhufeenya hin qabu taanaan nuyi akkuma nutti toletti deddeebina akkuma warra biyya lafaatti malee garuu immoo guungummii immoo nutu baay'isa. Kanaaf sabni Waaqayyo irratti guungumuu barbaadu. Waaqayyo akka sarratti guungumnu tuun ta'in akka sarratti hirkannu barbaadu. Sababni isaas kaleessa Waaqayyo nu gaggeesse, kaleessa Waaqayyo nu gargaare, kaleessa inni Waaqayyo asiin nu ga'e waan hundumaa keessa iyyuu harka keenya qabee nu dabarsa. Garuu uniif Waaqayyo gidduu walitti dhufeenyi walirraa hin cinne jiraatu malee. Yeroo hundumaa Waaqayyo fuulduratti deddeebi'uuni yeroo hundaa fedha Waaqayyo akka barbaannu nu godha jechuudha. Waaqayyo wajjin wal barreerra jechuudha obboloota. Fedhii keenyaaf fedhii Waaqayyo Waaqaaf lafa walirraa fagaataadha sagalee Waaqayyo. Kanaaf yaadni keessan hamma Waaqaaf lafti walirraa fagaatudha. Kanaaf fedha keenya fedha Waaqayyo keessa galchachuu qabna. Yeroo sanadha. Dhibbaa dhibbatti Waaqayyotti harka kennanneerra kan jennu. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 17-19 yoo dubbisne akkana jedha. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka uf hin seene. Abdii isaanii soorummaa isa hin amansiifne irraa akka hin kaanne isaan hubachiisi. Abdiin isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka itti dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennu irraa hakaatan. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorummaan isaanii hojii gaarii isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman. Isa qaban warra kaaniis haa ga'an. Kanan badhaadhummaa walitti qabatan jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuuf bara dhufuuf ijaarsa jireenya isaanii hundee gaarii haa ta'u kaa'atu. Kanaaf egaa yeroo hundaa fedha Waaqayyoo keessaa jiraachuun qabeenya biyya lafaa kanarratti sassaabachuutu hin ta'in qabeenya biyya Waaqarraatti sassaabachuudha jechuudha. Inni kun egaa akkuma sila jalqabarratti jedhe namni harka Waaqayyootti kan inni kennachuu danda'u kadhannaadhaani. Kadhannoon kun immoo maal akka of keessaa qabu waliin ilaalleeti jirra. Yeroo hundumaa kadhachuun ilaalcha namaa akka geddaru ija keenya yeroo hundumaa uumaa keenya irra akka kaawwannu karaa itti Waaqayyo wajjin wal quunnamnu iddootti karoora keenya Waaqayyo duratti dhiyeeffannu akka yeroo hundumaa Waaqayyo irratti hirkannu kan godhu yeroo hundaa fedha Waaqayyo akka barbaannu nu gargaaraa jechaadha kadhachuun. Qabxiin inni lammataa immoo tooftaa itti harka kennachuu kanan jedhee fedha Waaqayyoo barbaaduudhaan inni jalqabaa kadhannaadhaani lammata immoo fedha Waaqayyoo barbaaduun. Fedhi Waaqayyoo yoo nuuf ta'e malee fedhi keenya yeroo hundumaa gaarummaan qabu yaa obboloota ko. Warri fedha Waaqayyoo
yeroo hundumaa barbaaddatan waan hundumaa sirriitti hubatu. Sababni isaas Waaqayyo hubannaa isaaniif kenna waan ta'eef. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 5 irraati maal jedha? Namoonni hamoonni firdii dhugaa hin hubatan. Warri Waaqayyoon barbaaddatan garuu wanta hundumaa ni hubatu jedha. Waaqayyo hubannaa isaaniif haa laatu. Ameen. Waaqayyo biraa hubannaa argachuuf Waaqayyo fuulduraatti gad of deebisuu barbaachisa. Fedha Waaqayyoos barbaaduu nu barbaachisa jechuudha. Waanuma nutti tole, waanuma fedha keenyaa hojjechaa deddeebina miti obboloottan kun. Fedha Waaqayyoo. Fedhi Waaqayyoo madda hubannaati jechuudha. Amma namoota yeroo hundumaa akkuma nutti dhufetti foon keenyaan faraduu hin qabnu nuyi akka namoota biyya lafaatti. Wanta dhugaa ta'e irraa garuu dhugaadhaan sobaan dhugaa jechuun nurra hin jiraatu. Waan fira keenya ta'eef, waan sanyii keenya ta'eef, waan biyya keenya ta'eef, waan lammii keenya ta'eef miti. Nu ijoollee Waaqayyoo, Waaqayyo Waaqa firdii jallisu miti waan ta'eef nuti ijoolleen isaas immoo warra dhugaa isaatti qabamanii deddeebi'an malee, warra Waaqayyo irraa hubannaa fudhatanii deddeebi'an malee, warruma akka fedhanitti yookiin fedha fooniitiin faradaa adeeman hin taanu jechuudha. Fedha Waaqayyo barbaachisu isa kana hubannaa namaaf laata jechuudha Waaqayyo. Kanaaf warri hubannaa dhaban, warri ogummaa dhaban Waaqayyoon yoo kadhatan maalaa kennu Yaaqoob hin laata. Haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee hir'ina qabaachuu keenya Waaqayyotti ni himannu. Waan hundumaan guutuu waan taane uf gooneetti dhiyaanna. Tokko tokkotti immoo Waaqayyoo olisaa kan uf ilaalan jiru. Garuu namni hir'ina dhabe hin jiru. Hir'ina namaa kan guutu Waaqayyo garuu teessoo isaarra jira. Inni arjaadha hir'ina namaa guutuudhaaf. Hubannaaf ogummaa namaaf kennuuf illee. Waaqayyo Salamoonitti kan inni gammade maali? Hubannaaf ogummaa naaf laadhu. Qabeenya biyya lafaa naa laadhu hin jenneeni. Garuu Waaqayyo hubannaaf ogummaa kenneefii qabeenyatti hin dhoowwanne. Nda'u qabeenyaan namni amma isaa ga'u hin jiru biyya lafaa irratti. Hamma yoonaattiidha sagalee Waaqayyoo keessatti. Ogummaadhaan illee akkasuma. Ijoollee Waaqayyoo warra hubannaaf ogummaan deddeebi'anii. Warra abbaan halli isaan gowwoomsus miti jechaadha. Ijoollee Waaqayyoo dhugaadhaan dhugaa sobaan soba jechuu qabu jajabaatanii malee. Even yeroo iddoo tokko tokkotti afaanuma Waaqayyootti nama uume dubbachuu akka cubbuutti warri lakkaa'an jiru. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Dhugaa sana namni Waaqayyootti kooluu galee akkuma mootummaa Waaqayyoo sanatti deddeebi'a malee isa biyya lafaa sobu waliin rukutu wajjiniin gatii kaffaluu qabnaa jechaadha. Ulfina Waaqayyootti bu'uura gatii kaffaluun nurra jiraata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf fedha Waaqayyoo barbaaddachuun immoo hubannaa fi ogummaadhaan nama guutaa jechaadha. Akkuma sila jalqaba irratti xinnoo tuttuquu yaale waan warra kaan yaaddessu isaan yaaddessu. Namni fedha Waaqayyoo keessa deddeebi'u inni warra kaaniin naasisu sodaachisu isaan sodaachisu. Maaliif fedha Waaqayyoo beeka waan ta'eef namni sun. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 31-33 yoo ilaalle maal jedhaa? Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isa kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'e garuu abbaan keessan inni waaqarraa ni beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif ni kennamaa jira. Kanaaf nuun maal nyaanna, maal dhugna, maal uffanna, akkamitti jiraanna, isa jiraannaan kun kan keenya miti jechaadha. Garuu immoo kan nama gaddisiisu nutti caalaadha. Kadhannaan keenyas kanumaan guute.
Raajiinis kanuma. Sagalee Waaqayyoo lallabamus kanuma. Garuu Waaqayyo maal jedha? Duraan dursaa yaada keessan mootummaa Waaqayyootii fi qajeelummaa isaatti barbaadutti hidhaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isuma sila yeroo kadhannu ija keenya yeroo hundumaa uumaa keenya irra akka kaawwannu godhu sana wajjin wal fakkaatan kun. Namni fedha Waaqayyoo beeku, namni fedha Waaqayyoo keessa deddeebi'u, kotota biyya lafaatiif halkaniif guyyaa hirriban dhabu jecha. Asirratti obboloottan kun hubadhaa hin hojjennu hin amaanu jechuu koo miti. Ijoollee Waaqayyoo warra kaan caalaa warra amaanii hojjetanii ta'uu qabu. Garuu yaadda'uu hin qabnu kanaaf. Kan nu dhaammaisuu qabu fedhi Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti ilmaan namaaf qabu. Namni akka barabaraan jiraatu malee, namni barabaraan akka sooromu, namni akka bashannanu, namni waan hundumaan akka guuttatu miti. Isa kanaafidha. Fedhi keenyas fedhuma Waaqayyoo kana haa ta'u jechuudha. Hamma ayyaanni Waaqayyoo nu gargaaretti lubbuu badee gara Waaqayyootti deebisu waa'ee keenyarra waa'ee nama orma nu dhibuu qaba jechuudha. Yeroo namni fedha Waaqayyoo keessa deddeebi'u gurri Waaqayyoo gara kadhata warra isaa barbaaddataniiti. Waaqayyoon illee dhagaa eegala. Akkuma sila jalqaba irratti dubbachuu yaale neetwoorkiin dhuniif Waaqayyoo gidduu jiru sirriitti hojjeta taanaani Waaqayyo gurri isaa dhagayeera jechaadha. Sabni maqaa koo warri maqaa kootiin waaman gad deebisanii jedhamti sagalee Waaqayyoo yoo na kadhatanidha. Hunduwaatu hin ta'in biyya isaaniif illee hin hafu. Yuma biyya isaaniitti bokkaan roobuu didillee ani nan dhagaa. Warra Waaqayyo dhagaa'an akka ta'an Waaqayyo nu haa gargaaru. Phexros isa duraa boqonnaa 3:12 irratti maal jedhaa? Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa ni ilaalaa, gurri isaas kadhata isaanii ni dhaga'a. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guuriira ni jedha. Gurri Waaqayyoo kadhata isaanii ni dhaga'a. Warra qajeelota jechuun kun egaa warra mudaan qabne jechuun miti, warruma cubbamoota garuu dhiiga Kiristoosiin dhiqaman sana yeroo gara isaatti fedha isaa barbaaddatanii yeroo isa barbaaddatanii Waaqayyo gurri isaallee itti qaba jechaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni Waaqayyoon barbaaddatu sodaarraa bilisa ta'a. Sodaan qabu. Ani Waaqayyoon barbaaddadhee innis ana jalaa owaate sodaa koo hundumaa keessaa na baase jedha. Daawiti faarsaa isaa boqonnaa 34:4 irratti. Sodaan wanti nama sodaachisu hin jiru jechuun miti obboloottan. Harka Waaqayyoo keessaa amma ta'anitti sodaan uniifumaa miti. Sodaachuun qabnu jechaadha. Wanta si yaaddessu, wanta si sodaachisu maal godhaa? Isarra kaawwadhaa inni waa'ee keessaniif si ni yaadaadha. Miti Phexros boqonnaa 5:6 irratti. Waaqayyoon barbaaddachuun jireenyadha obboloottan. Jireenya. Waaqayyo warra biyya Israa'eliin ana barbaaddadhaa jiraadhaas jedha raajichi Amoos boqonnaa 5:4 irratti. Jireenyi Kiristoos. Ani maalidha? Ani karaadha, dhugaadha, maalidha? Jireenya. Jireenya isa bara dheeraa biyya lafaa kanarra jiraatan miti, jireenya isa bara baraati. Warri fedha Waaqayyoo keessa deddeebi'an, warri Waaqayyootti qabamanii jiraatanii jireenya qabu. Jajjabina sin argatu. Waaqayyoon barbaaddachuun jajjabina namaa argachiisa jecha. Jabina Waaqayyootiin.
Ani waan hundumaa gochuu nan danda'a jedhamti garbichi Waaqayyoo. Jajjabina keenya Waaqayyoon barbaadachuun jajjabina jecha. Warran sochoone jecha. Warra hundee mana isaanii dhagicha irratti ijaarratan jecha. Ogeessonni maal godhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Ogeessonni hundee mana isaanii dhagaa irratti ijaarratu. Sababni isaas dhagicha irratti hin ijaaramne taanaan bubbee xiqqootu fuudhee kaa'e jecha. Bubbeen jireenyaa lakkoofsan qabu biloottan koo biyya lafaa kanarratti kan dhufu. Jibbaan, rakkinaan, iyyumaan maali qaal beektu maalan sinitti hima. Yeroo baay'ee warri kun iddoo nama gadhiisisu. Warri hundee mana isaanii dhagicha irratti ijaarratan garuu akkuma jalqaba irratti dubbachaa ture ijji isaanii Waaqayyo irra waan jiruuf walitti dhufeenyi isaa Waaqayyo wajjin qaban jabaa waan ta'eef jireenya isaanii hundumaa harka Waaqayyootti dabarsanii kennanii yookiin immoo harka kennataniiru waan ta'eef wanti isaan sochoosu hin jiru. Rakkachuu danda'u, beela'uu danda'u. Haa ta'u malee garuu mootummaa bara baraa dhabuu hin danda'an. Sababni isaas hamma du'aatti amanamoo ta'uu isaanii. Har'a obbolootan koo biyya lafaa kanarratti akkuma keenya kana ta'anii bilisaan warri Waaqayyoon hin waaqessine jiru. Waaqayyoon itti waaqessanii yoo argaman hanqalaman biyya lafaa kanarra biyya baay'ee jiru. Haa ta'u malee garuu Kiristoos irraa addan ba'u jedhaniiti lubbuu isaanii dabarsanii kennu. Nuyi garuu warri biyya bilisaa keessa jiraannu akka barbaannetti Waaqayyoo waaqessinu waa'ee Waaqayyoo kun badaadhuma bishaaniin kaasu nu harkatti. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf warri fedha Waaqayyootti qabamanii jiraatanii jabaatanii dhaabbatu jecha. Macaafa seenaa baraa Salammataa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Waaqayyo guutummaa biyya lafaa ni ilaala. Warra garaan isaanii guutuu isa amanatan ni gargaara jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo warra isa amanatan ni gargaara. Amantiidha obboloottan koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'aa turetti kan isa gammachiise waan biraa miti. Yoo amantee maal goota jedha ulfina Waaqayyoon argitaa. Yoo amantee ulfina Waaqayyoon argita. Yoo amantii amma jasnaa bicaa qabaatte maal goote tulluun sin fuulduraan dhaabbatu. Waaqayyoo warra amantiitiin isa jabaatanii eeggatan akka taanu gooftaan nu haa gargaaru. Macaafa seenaa baraa boqonnaa isa duraa boqonnaa 28 irratti akkas jedha. Yaa Salamoon yaa ilma koo Waaqayyo inni abbaan kee waaqessu garaa namaa hundumaa qoree waan ilaaluuf wanta yaadni namatti itti hidhame jiru hundumaas waan hubatuuf gooftummaa isaas beekiitii garaa guutuudhaan fedha guutuudhaanis isaaf hojjedhu. Yoo isa barbaaddatte isa ni argatta. Yoo atis isa barbaaddachuutii dhiifte garuu innis baraan si gataa jedha. Baraan si gataa jedhaan. Waaqayyo yeroo hundumaa warri barbaaddatan maal godhu hin argatu jechaadha. Hin argatu. Warri barbaaddatan kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaati yerootti Waaqayyoon argachuu dandeessanitti barbaadadhaa. Yerootti dhageessisachuu dandeessanittis waammadhaa. Waaqayyoon barbaaddachuuni warra isa amanatanii barbaaddataniin argatu jecha. Kanaaf
Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Sababni isaas Waaqayyo obboloottan koo fedhii keenya ala jireenya keenya keessatti hin hojjetu. Jaallannee feenee isa barbaadannee wajjin deemne duwwaadha kan nu geggeessu. Waaqayyo gototee akkasii wajjin deemnu hin fedhu. Fedha keenya ala raawwatu. Kanaaf egaa tokkicha egaa harka isaatti Waaqayyootti harka kennanne akka seera Waaqayyootti yoo deebinee dhimma itti fayyadamna jechaadha. Nuuf dhimma baasa. Nuyi Waaqayyoon tajaajiluu baanne, waaqessine waaqessuu baanne, faarfannu baannes Waaqayyoon waan daballe waan itti hir'isnu qabnu. Waaqayyoo bara baraan teessoo isaarra hin jiraata. Haa ta'u malee garuu nutti hin hir'ata. Nuyi immoo boqonnaan isa duukaa akka deemnu fedhi Waaqayyoo. Isa kana unuma ofii keenyaaf dhimma nuuf baasa malee Waaqayyoon waan itti hir'isu waan itti dabalu hin qabu. Waaqayyo obsaan eeggadhu. Waaqayyo yeroo ofii isaa qaba waan ta'eef Waaqayyo duratti gab jedhe obsaanis isa eeggadhu. Warri Waaqayyoon barbaaddatanii obsan dhabanii jechaadha. Obsa qabu. Rakkoon keenya guddaan isa kana. Namoonni baay'een obsa dhabuudhaan yerootti Waaqayyo irraa adda ba'an argina bara keenya kanatti. Sababni isaas yeroon keenyaaf yeroo Waaqayyo tokko miti. Obsi immoo ija hafuuraa keessaa isa tokko obboloottan. Waaqayyo obsa isaa nuuf haa laatu. Yeroo baay'ee kadhannee kaaneeti immoo ofii keenyaaf itti darbina. Isa kanan barbaadu Waaqayyo. Waan tokko Waaqayyootti kennine akkuma sila dubbise maal jedha hubannaa ofii keessaniitiin hirkatinaa jedhamni. Asiin Waaqayyoon kadhannaa asiin immoo ofii keenyaaf falatti barbaanna. Karaa siistemii biyya lafaa ishee biyya lafaa keessatti shaakalle sanan dhiisnu mana Waaqayyoo keessattis. Inni kun immoo akka nuyi Waaqayyoo wajji yeroo hundumaa wal lollu nu godha. Akkuma jalqaba irratti dubbadhe egaa jalqaba mootummaa biyya lafaatii gara mootummaa Waaqayyootti baqannee kooluu gallee jirra. Haa ta'u malee garuu biyya isatti kooluu galle kana mootummaa Waaqayyoo kana akka inni jedhutti akka seera Waaqayyoo isaa inni kaa'e kanatti akka nuuf dhuma baasutti dhimma ba'aa jirraa isa jedhu kana egaa obboloottan koo hundumti keenya iyyuu ofii keenya ilaallu. Akkuma sila jedhe egaa Waaqayyoo duratti gab jedhi obsaanis isa eeggadhu jedha miti Faarsaan 37 akkuma jalqaba irratti dubbise Waaqayyo maaliif akka nu qoru beeknu obboloottan. Qormaan hin jirni jechuu hin dandeenyu. Biyya lafaa kanarratti maaliif kana Waaqayyo sagalee Waaqayyoo keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaan jireenya bara baraatti nama geessu dhiphaadha jedha. Namoonni Waaqayyootti harka kennatan akka garaa isaaniitti hin deddeebi'an waan garaa isaanii barbaaden godhan waan Waaqayyo barbaade godhu malee fedha Waaqayyoo keessa jiraachuu qabu malee. Kanaaf egaa Waaqayyo wajjin wal loluu nu barbaachisu. Qormaanni adda addaa yeroo nurra ga'u jechaadha. Yaa Waaqayyo maaliif na qorte jechuun hin ta'u. Maaliif na beelessite jedhanii sabni Israa'el lafa gogaa keessatti hafan. Kan nama gaddisiisu garuu inni kaleessa godheef immoo quban qabani. Rakkinuma isaarraa duwwaa kompleenii godhu balaaleffatu. Bishaan nu dhoowwatte, buddeena nu dhoowwatte, shunkurtiin biyya Gibxii nutti urgaa'e maali jenna. Mana Waaqayyoo keessa teenyee shunkurtiin biyya lafaa nutti urgaa'aa taanaan achuma deebi'uu nu wayya gatii isa wayya malee asitti Waaqayyo wajjin wal loluun barbaachisaa miti. Kan barbaachisu dhibbatti harka kennatanii dhuma isa wajjiniin deddeebi'uudhaaf fedha isaa keessa, fedha Waaqayyoo keessa. Yaa obboloottan koo jedha Yaaqoob isa duraa boqonnaa 2-3 olaalu. Yaa obboloottan koo qorumsa garaa garaattiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuusaa obsaan danda'u akka fidu ni beektu. Jalqaba irratti dubbachaan ture Waaqayyo akkamittiin amantii namaa akka qoru fakkeenyaaf Abrahaamin fudhadhe. Abrahaam ilma isaa waggaa 100 eegee naaf qalyeereen miti. Amantii fidhaa jecha baay'ee cimaa qormaata cimaadha kun dhugaa dubbachuun. Kanaaf qormaanni gara jireenya keenyaatti dhufa kun dhibbatti amanaa. Karaa kam akka dhufu yoom akka dhufu hin beeknu. Kanaaf egaa jalqabaaf kadhachuu qabna jedheemni lammata irratti fedha Waaqayyoo barbaadachuu qabna. Kadhannaan sun egaa
kadhannaan amantootaa akka emergency ta'uun qabu. Emergency jechuun yeroo rakkoon dhufu kadhachuu. No. Akkuma jalqaba irratti jedhu ituu walirraan kutiin maal godhaa kadhadhaa jedha. Inni sun maal nu godhee jira nu qopheessa jechaadha. Maaliif rakkinaan dhoollee sanaa hamborruuf. Biyyi lafaa kun waan hundumaan guutuudha. Sagalee Waaqayyoos waan hundumtuu maal qabaa yeroo qabaa. Yerootti kolfan, yerootti gammadan, yerootti bu'an, yerootti fuudhan, yerootti du'an. Wanti yeroo dhabin jiru. Kanaaf namoota Waaqayyoo sarpiraayiziin godhu jira. Namni yeroo hundumaa Waaqayyootti jabaatee dhaabbatu rakkoon dhufe jedheen batattisu jecha. Rakkaan dhufe wanti kanaan dura namarratti hin geenye kun nurra ga'u. Nuyi hundee keenya Waaqayyo irratti jabeeffannee dhaabbanne taanaan rakkina biyya lafaa kun iddoo keenya nun sochoosu jecha. Maal taana? Hamma du'aatti illee amanamuu taana jecha. Waaqayyo nu gargaaru. Wajjin wal loluu dhaabne lola keenya dhaabne harka kennannee karaa inni irra nu deemurraa nu geggeessi. Akka inni nu geggeessuuf harkatti kennan egaa mootii nagaa isa ta'e sana wajjin deddeebina jecha. Mootiin nagaa sun jireenya keenya mana keenya guutaa jecha. Mootii nagaa beektu qaba. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa ni jedhama. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuman qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni mo'a. Isas ni ijaaras firdii fi qajeelummaadhaan amma bara baraatti isa ni eega. Hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kana ni godha. Isa kana wajjin walii gallee yoo jiraanne mootii nagaa sana wajjiniin hangafa nagaa abbaa bara baraa isa wajjiniin walii gallee jiraannaan yaa obboloottan koo bara baraan isa wajjin jiraachuun nu rakkisuu jira. Waaqayyoon sagalee isa dhageenyetti akka jiraannu nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Asumarratti haa eebbifamu.